Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya. Sagantaa keenya kan kanaan dura kutaa tokkoffaa isin biraan geenne waa'ee dhimma adda bilisummaa uummata Oromoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraa guyyaa har'aa isin biraan kan geenyu ta'a. Qabsoo dirreetti ba'amee osoo baay'ee hin turin qormaanni gurguddaan isaan mudachuun eegale. Baarootumsa ajjeefamuun qabsoon dhaabichaa kan dirree qormaata hamaa keessa galche. Kaan ammoo bara 1980 gara Somaaliyaa imalanii achumatti kadhuman hedduudha. Ebla 15 bara 1980 hoogganaa dirree fi itti aanaa dabalatee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 10 ol gara Somaaliyaa osoo imalanii bakka Shinniigaa jedhamutti haala suukanneessaa ta'een ajjeefamu seenaan isaan barreesse lafa kaaheera. Magarsaa Barii, Yigga Zubantii, Abboomaa Mitikkuu, Gadaa Gammadaa, Muhee Abdoo, Caccabsaa fi Irranaa Qaxalee dabalatee namoota jajjaboo dhaabichaa 13 ta'an guyyaa tokkotti bakka tokkotti shiftoota Sumaaleetiin ajjeefamanii darbamaniiru. Adda bilisummaa uummata Oromoo hundeessuu keessatti gumaacha guddaa kan taasisan obbo Baarootumsaa akkamiin akka ajjeefame odeeffannoo guutuu argatuu baannus rakkinnuma dhaaba kana keessa tureen akka ajjeefaman garuu hooggantoonni dhaabichaa tokko tokko ni himu. Baaroon uummata Oromoof qofa osoo hin taane sirna federaalizimii dimokiraatawaa ta'eefi tokkummaa saboota Itiyoophiyaa hundaaf beekamtii kennee of keessatti hammatu akka uumamuuf nama jalqabaa qabsoo eegaleedha. Saboonni kaanillee akka ija banatan nama taasiseedha. Nama akkasii dhabuun qabsoo adda bilisummaa Oromoos ta'ee siyaasa biyyattii keessatti guddoo miidhaa geessiseera. Hoogganaa magaalaa bahuun bosona seenii jajjabee jedhaman keessaa nama tokko qofatu lubbuun hafe kan jedhan obbo Leencoo Lataa haasaa taasisaniin hoogganaan bakka buusutti falmii guddaa kan mudate ture. Bara 1981 hanga bara 1988tti hoogganaa dhume bakka buusuu irratti kan hojjetaa turan yommuu ta'u, wayita kana dirree qabsootti lamatti adda ba'eera. Qabsoon dirree bahaa akkuma bosona seeneen kan eegalame yommuu ta'u, bara 1980 fi 81 ammoo gara lixaattis eegalame. Dhaabichi hanga bara 1988 hoogganaa hir'atee bakka buufachuuf qabsoo dirreetti muudamee turuu kan dubbatan yommuu ta'u, bara 1988 dirree lixaatti hoogganaa filatee booda ammoo dirree bahaatti korri taa'ee hoogganaa filatamee raggaasifame. Akkasitti hanqina hooggantootaa mudateerra aanuu kan eegale yommuu ta'u, wayita isaan dhimma kanarratti muddamaa turanitti kaabaan TPLF yookaan wayyaaneen akkasumas Shaabiyaan dhaaba Eertiriyaa mootummaa giddugalaa kuffisuudhaaf qophii cimsanii turuus kaafameera. Seenaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan lubbuun hafan hanga ammaatti quba akka nyaatan isaan taasise keessaa tokko. Osoo dargiin hanga waggaa lamaatti kan turu ta'e silaa ni barbaanna ture kan jedhanis jiru. Silaa dhaaba keenya ni cimsinam, karaa waraanaanis namoota cimsataa turre, siyaasas barsiifataa turre, osoo nuti kanatti jirru warri duraan qophaa'ee dargii kuffisuu irratti qophii xumure jechuunis gaabbii isaanitti dhagahame himaniiru. Hoggansi mootii Mangistuu Hayilamaariyaam dargiin akkuma kufeen qophii ga'aa malee dhiibbaadhaan mootummaan ce'umsaa keessatti akka hirmaatan taasifamanii turan. Osoo hin qophaa'in mootummaa ce'umsaa seeneem lolaanis osoo hin qophaa'in keessaa kan bahe ta'uu himameera. Hayyu dureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa akka jedhanitti ABO yeroo dargii kufe mootummaan ce'umsaa biyyattii keessatti hundeeffame affeeramee dhihaate kan jedhu seenaan dogoggoraati jechuunis kaaseera. ABO'n chaartara bara ce'umsaa bocuu irraa eegalee qaama mootummaa ce'uuf galtee guddaa kan ta'edha. Addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa kan saboota kaanis hin qollifanne. Walta'iinsa uumuun adda durummaadhaan kan dhihaatan adda bilisummaa Oromoo fi TPLF kan jedhan obbo Daawud ammoo kunis sababa humnoonni lameen qaama hidhatee qabatanii fi hidhataa muraasa kan qaban warri Ogaadenis keessatti akka hirmaatan ni himu. Obbo Daawud Ibsaas akkuma obbo Leencoo Lataa rakkoo bara chaartaraa dhaaba isaanii mudateef shira TPLF fixate komatan. Komachuu fi gaabbuun garuu wanta fidu hin jiru. Waraanni TPLF waraana biyyaalessaa jedhamuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ammoo seeraan ala jedhamuun lola bal'aa keessatti uumeera. Waraanni dirree dhiisee mooratti galuun filmaanni akka gaggeeffamu walii galame. Kaan isaanii galchanii kan TPLF garuu osoo hin galin hafuun yaadatameera. Maddi rakkoo isaanii yookaan kan dhaaba adda bilisummaa Oromoo yeroo sanaa inni guddaa fi kan yoomuu hin dagatamne ganamuu isaaniiti. Kan isaan gane ammoo warra kaan hojii irra oolchina jedhanii ofitti kan fudhatan Imbaasii Ameerikaa fi warra Eertiriyaati. Isaanis dirqama sana ba'achuu dadhabuudhaan warra nu ganan keessaa tokko jechuun hayyu dureen kun ni yaadatama. Ta'us mootummaan ce'umsaa keessatti yaada chaartaraa qabatanii dhihaachuun injifannoo dhaabichi fedhu keessaa isa guddaa ta'us dubbataniiru.
Hirmaachuu isaanii qofaan injifannoo siyaasaa gurguddaa kan galmeessan yommuu ta'u, osoo isaan keessa seenuu baatanii garuu wayyaaneen OPDO kan jedhamuyyuu akka hin hundeessinis himamaa jira. Dhaabni wayyaaneen hundeessite kun uummata mirgaaf akka hin falmanne kan hacuucuudha. Kun ammoo uummanni dhaaba dhugaadhaaf naaf qabsaa'a kan jedhaa tureef akka isaan faana hiriiree hafu kan taasise sababuma kanaaf. Booda OPDO'n hundeeffamuudhaan qabsaa'onni quuqama sabaa qaban suuta keessaa falmachuun jijjiirama siyaasaa bara 2018 akka faranjootaatti seenaa biyyattii keessatti murteessaa ta'e fiduu keessatti qooda akka gumaachan taasisee jira. Waraanni isaanii rasaasa dhabee harka duwwaatti hafuu isaaniitiin hooggantootaa fi miseensotarra miidhaan camaan gahee ture. Haala kanaan dhiibamee chaartara keessaa kan baafame Adda Bilisummaa Oromoo. Ergasiis diddiigamuun caasaa fi daddamaqinni dhaabichaa mudachuu kan eegaleedha. Bara 1992 hanga 97 waggaa 5 keessatti karaa bahaa fi lixaan lola ciccimaa irra akka turanis obbo Daawud Ibsaa ni yaadachiisu. Chaartaraan booda ABO'n sababii miidhaa irraa mudateen kan ka'e akka dhaabaatti kan lafaa ka'eef of ijaaruu kan hin turredha. Garuu murannoo fi cichoominni qabsoo bilisummaa Oromoo onnee qabsaa'otaa keessaa hin dhabamne waan ta'eef osoo miidhamaniyyuu osoo humna hin qabneyyuu qabsoo isaanii jajjabeessanii itti fufaniiru. Hidhaa, saamicha, ajjeechaa fi dhiittaan mirga namoomaa hammaataa miseensotaa fi hooggantoota akkasumas Oromoo guutuu irratti ulfaataa itti fufe. Dura taa'an yeroo sanaa kan dhaabichaa obbo Galaasaa Dilboo Xalayaadhaan obbo Leencoo Lataa dura taa'aa itti aanaa irraa kaasuun ni himama. Sababni isaas yeroo sanatti obbo Leencoon marii yookaan beekamtii dhaabaatiin alatti mootummaa Itoophiyaa waliin araara barbaacha gara biyyaa deebuu isaaniitiif kan turedha. Yeroo sanatti obbo Ibsaan Guutamaa Jilaa ABO bakka bu'anii gara biyyaa dhufnan mootummaan hidhee ture. Isaan heeksisaa jedhanii gara biyyaatti akka deebi'anis himama. Obbo Leencoon hoggansa keessaa ba'anii miseensummaadhaan garuu dhaabicha keessa turan. Akka miseensaatti akkaataa qabsoo akka qajeelfama afaanis ta'ee barruudhaan gorsaa kan turan ta'uun beekamaadha. Dhumarratti miseensummaan dhaabaas akka irraa mulqames dhaabicha keessaa geggeeffamaniiru. Yeroo haalli kun isaan irra ga'utti dhaabicha bakka sadiitti ba'ee jiraachuu kan yaadatan obbo Leencoon dhaabicha keessaa baafamutti sammuu akkaan akka isaan miidhamee himatu. Waan godhuu wallaalee dhiiseen taa'amoo dhaaba biraan uumamoo ABO maqaa jedhamurraan kophaa koo itti fufamoo kan jedhu gidduu isaaniitti akka deddeebi'aa tures ni himu. Boodarra Adda Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ADO hundeessuudhaan hoogganuu eegalan. Dhaabni isaan hanga biyya galanitti geggeessaa turan kan Federeeshinii Sabdaneessaatti kan amanuu fi qabsoo hidhannoo kan hin deeggarredha. Hanga dhaabichi kora geggeessee obbo Daawud Ibsaa filatutti dursaa kan turan obbo Galaasaa Dilboos waahillan isaanii waliin Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa hundeessan. Chaartara keessaa erga baafamanii biyya keessa socho'uun yoo ulfaatu hooggantoonni humna hanga murtaa'ee qabatanii gara Somaaliyaa akka bobba'an taasifamee ture. Somaaliyaa yeroo sana lola hamaa wal waraana keessa kan turte garuu gosti tokko karaa banee fi seensiseetiin jira. Achitti erga of dandamachiisuun raawwatee booda gara biyyaatti deebi'an. Dhaabichi bara 1998 kora taa'uun hooggantoota jalaa miidhamanii fi faffaca'an kan koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugalaa bakka buufachuun deebisee of ijaaruu eegalan. Obbo Daawud Ibsaa karaa kana kora sabaam yookaan kan taa'ame irratti dursaa yookaan hayyu duree ABO ta'uun filatamaniitiin jiru. Mootummaanis Somaaliyaatti duuka bu'ee akka dhiibbaa irraan ga'e kan himan obbo Daawud mootummaan Eertiriyaa waan carraa nuuf kenneef Somaaliyaa irraa gara Eertiriyaatti jijjiiramne jedhan. Turtii Eertiriyaa keessaatiin Adda Bilisummaa Oromoo bara 2000 irraa kaasee hanga bara 2018 waggaa 18tti waamicha mootummaa Itoophiyaa Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamuun taasifamutti Eertiriyaa keessa turuu kaasuu dubbataniiru. Hayyu dureen ABO Eertiraatti fayyadamneerras miidhamneerras humna guddaa qabsoo hidhannoo geggeessu leenjisnee biyyatti bobbaasneerra gocha kana gochuudhaaf Eertiraan giddu gala nuuf taateerti jechuun Eertiraa akka galataattis akka gadoottis kaasaniiru. Waraana kutaalee Oromiyaa garaa keessa socho'u Eertiriyaa taa'anii ajajaa akka turanis yoo yaadachiisan dirree kibbaa lixaa fi bahaa keessa waraana jiru asii qunnamuudhaan ajajaa turre qaama wal bira jiraachuun halaala irraa ajajuu gidduu garaagarummaadhaan akka jiraataa tures himaniiru. Obbo Daawud akka jedhanitti bara mootummaa Dargii irraa eegalee hanga bara chaartaraan ba'utti hariiroon Eertiriyaa fi Adda Bilisummaa Uummata Oromoo wal makaadha. Bara chaartaraas dhimma waraanni hiikkachuu raawwachuuf kan dirqama fudhatanii turan embaasiin USA fi Eertiriyaa nuti hiikkannee wayita TPLF hiikkachuu didanne callisan jedhu.
Inumaa waraanni Eertiriyaa TPLF tumseen waraane jechuun simataniiru. Lafeen waraabessaa garaa jalaan walitti jirti akkuma Oromoon jedhu. Obbo Daawud Eertiriyaa irraa imalanii haalli wal fakkaataan isaan mudachuu ibsan malee rakkoo isaan qunname maal akka ta'e gaafatamanii garuu bal'inaan osoo hin qoodin hafaniiru. Hagayya bara 2006 miseensota waraana Itiyoophiyaa 282 qabatanii gara Eertiriyaa imaluun ABO'tti makamuu kan himan Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuum osoo baay'ee hin turin dhaaba kana waliin wal dhabuun kallacha walabummaa Oromoo KWO jechuudhaan dhaaba biraa hundeessaniiru. Affeerraa muummicha ministeera Itiyoophiyaa yeroo ammaa Dr. Abiyyi Ahmad isaaniif taasisan fudhachuudhaan hanga biyyatti galanitti Ugaandaa kan turan Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu biyya galuu isaanii jalam adda tokkummaa bilisummaa Oromoo akkasumas kan Fedoo jedhamu walitti fiduudhaan dhaaba adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa jedhamuuf kan isaan hoogganaa turanis ture. Paarlaamaan Itiyoophiyaa adda bilisummaa uummata Oromoo osoo Eertiriyaa jiruu bara 2011 dhaabbilee hidhattootaa qaban ONLF fi Gimboot 7 waliin shororkeessaa jechuudhaan farrajee ture. Sababa kanaan kanneen illee dhaabatti kana hidhata kan qaban to'annoo seeraa jala ooluu eegalan. Mootummaan keessattuu gocha haleellaa shororkeessummaa biyyattii keessatti raawwatamu hundaaf adda bilisummaa Oromooti jechuun farrajuu itti fufe. Mormii uummata Itiyoophiyaa keessatti haga jijjiirama mootummaa fidutti ga'een. Paartileen siyaasaa fi namoonni dhuunfaa mootummaan adamfamaa turan gara biyyaatti deebi'uuf carraan isaanii baname. Haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo Eertiriyaa tures qaama affeerraan dhihaateef keessaa tokko yommuu ta'u, kana mijeessuufis koreen hundeessuun hojjetamaa ture. Koreen hundaa'ee waa'ee egeree Itiyoophiyaa yookaan waa'ee egeree waraana kanaa akkamiin humna nageenyaa Oromiyaatti yookaan federaalaatti akka makaman irratti erga wal ta'ee booda qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo karaa nagahaatti ce'uun deebi'uuf murteessanii turan. Adda bilisummaa uummata Oromoo gara biyyaatti deebi'uun ji'oota muraasa dura waxabajjii bara 2018tti manni maree bakka bu'oota uummataa waggaa 7 booda adda bilisummaa uummata Oromoo dabalatee dhaabbilee siyaasaa hedduu galmee shororkeessitootaa keessaa haqe. Bara 2018 hagayya keessa walta'iinsa mootummaa Itiyoophiyaa waliin irra ga'ame hordofee fulbaana 15 bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti ABO'n gara biyyaatti deebi'e. Waggaa 27 boodas magaalaa Finfinneetti waajjira isaa banate. Qabsoo karaa nagahaan geggeessuun siyaasa biyyattii keessatti hirmaachuun biyyatti galee qabsoo nagahaa yookaan karaa magaalaa Finfinnee godhameen garuu qabsoo karaa nagahaa kunis qormaata hedduu kan isaanitti fidedha. Haa ta'u malee waliigaltee mootummaa fi isaan gidduutti magaalaa Asmaraatti taasifame irratti qaamoleen lamaan gidduutti wal dhibdeen achumatti akka eegales ni himama. Waliigaltee isaanii keessaa qabeenya dhaabichaa akka dhaabbatu achi buuteen qondaaltota dhaabichaa akka baramu akkasumas hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo akka humna nageenyaatti biyyatti akka makaman walii galanii turan. Osoo waliigalteen kun hojiirra ooleera ta'ee silaayyoona waraanni Oromiyaa keessaa kun akka hin jirres hayyoonni garaagaraa ni dubbatu. Obbo Daawud erga biyyatti deebi'anii hooggantootaa fi miseensota isaanii hidhamuu akkasumas waajjiraaleen isaanii jalaa cufamuu akka sababaatti eeruudhaan filannoo Itiyoophiyaa bara 2020 keessaa of baasuu filataniiru. Dhaabni KFO'llee dhaabuma ABO kana hordofee sababa wal fakkaataa fudhachuudhaan filannoo kana keessaa of baasuun isaanii yaadatama. Bara 2019 hooggansi dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gargar bahuun isaanis qaamoleen lamaan hariiroo qabaachuu mootummaan himatama. Kanaanis aangawoonni ol'aanoon dhaaba adda bilisummaa Oromoo garagaraas hidhamaniiru. Kanneen keessaa kan manni murtii bilisa baasellee jiranis akka hin gadhiifamnee fi rakkoo fayyaatiif illee kan saaxilaman garuu hedduudha. Haleellaa lammiilee irratti raawwatamuu fi irra deddeebiidhaan mootummaan hidhattoota kan himatu yommuu ta'u isaan garuu kan waaqatanidha. Caamsaa 6 bara 2021 akka lakkoofsa faranjootaatti paarlaamaan Itiyoophiyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo shanee jechuu fi TPLF shororkeessitoota jechuun labsii baase. TPLF erga mootummaa walii galanii booda maqaan isaa tarree shororkeessaa irraa haqameera. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa akkuma kan Tigraayitti karaa marii nagahaan akka furamuuf yeroo jalqabaaf mootummaa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo ebla bara 2023 Taanzaaniyaa Odola Zaanzibaaritti marii ta'anii turan. Marsaa lammaffaaf wal arguunis gama lamaaniif iyyuu fedhii fi qophiin jiraatus eeruun isaanii ni yaadatama.
Marsaa lammaffaafis wal arganiim sadaffaaf yeroo yaadanitti garuu haalli kun akka hin milkoofne maddeen garaagaraa irraa dhagahamaa tureera. Dhaabni Adda Bilisummaa Uummata Oromoo kun waggoottan 50 isaa bara kana kabajaa kan jiru yommuu ta'u, TPLF yookaan Wayyaaneenis waggaa 50 kana kabajachaa jira. Dhaabni kun lamaan TPLF akkuma hundaa'een karoorri isaa milkaa'uudhaaf yoo xiqqaate waggoota 27 oliif biyyattii kana bulchanii turan. Sababni rakkoon dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo isaa milkaa'uu dhabeef dhibdeen keessaa maali kan jedhuuf kan walumaan xiinxallinu ta'a.